waa'ee haala nageenyaa naannoo bulchiinsa Amaaraa keessa jiru ibsa hoogganaan waldaa Ortodoksii naannoo Tigraay baasanii akkasumas immoo marii pirezidaantii Osfaanaatii wajjiniin taasifame akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka wajjiniin turtan isin affeera amma gara oduutti darbina nuti qophaa'aa. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan nuti qophaa'uuti. Jeequmsa naannoo Amaaraatti ka'ee jiruun bakkoota baay'ee naannicha keessatti tajaajilli intarneetii addaan citeeraa jedhan jiraattonni waraansa humnoota waraanaa mootummaa fi humnoota seeraan ala meeshaalee waraanaa hidhataniiran kanneen maqaa faannoo laanuuf waaman gidduutti taasifamaa jiru hordofe miidiyaalee hawaasaarra uggurri kaa'amuu jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise dubbataniiru. Itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaanii akka ibsanitti haala rakkoo nageenya naannoo Amaaraa keessa jiru karaa nagaa fi marii hiikamuu qabaa jedhaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaaloo kaleessa waaree booda magaalaa Baardaaritti ibsa sabaa himaaleef kennaniin haalli nageenya naannicha keessaa rakkisaa dhufuun gara seer-maleessummaatti geessuu mala jechuun himaniiru jedhe. Gabaasni Kennedy Abaatee Finfinneerraa erge. Sinodoosiin Ortodoksii Tigraay kassate Biraan Salaamaa qoqqobbii Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa abbootan irratti kaa'e fudhatama hin qabu jedheera. Oduun kunis itti aanee dhiyaata. Naannoo Tigraayitti Sinodoosiin haaraan Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaarraa addaan ba'uun labsate maqaa Kassate Birhaan Salaamiitiin hundeeffamee fi dhiyeenya muudama eepiskooposotaa haaraa gaggeesse. Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaan kaleessa qoqqobbiin irra kaa'ame. Ibsa Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa kaleessa kenneen Sinodoosiin Ortodoksii Tigraay maqaa Kassate Birhaan Salaamiin hundaa'e seera maleessaa fi seera mana amantichaallee kan hin eegne jedheera. Kanaanis walqabatee paappaasota afurii fi eepiskooposota dhiyeenya Aksumitti muudamni kennamee fi guutummaa guutuutti sadarkaa daaqonummaarraa qabe hanga paappaasummaatti muudamni mana amantichaan qaban irraa mulqameeraa jedheera. Dhimma kanarratti kan gaafataman Sinodoosii Ortodoksii Tigraay kan maqaa Kassate Birhaan Salaam jedhu hundeessan keessaa tokko kan ta'an Abuuna Phexros paappaasii sabakaa Indaasillaasee kan ta'an Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa murtoo nurratti dabarsuuf mirga homaatuun qabu. Sababiin isaas nuyi isaan irraa gargar ba'uu keenya ifatti erga labsannee turreerra. Kana malees kaayyoon isaanii amantoota Ortodoksii Tigraay ta'an gaggeessaa amantii malee hambisuuf kan karoorfatedha jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jala. Gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa erge. Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammoota uummata kibba Itoophiyaa godina Guraagee aanaa Baha Masqaan keessatti walitti bu'iinsa uumame yoo xiqqaate lubbuu namootaa 7 galaafateen kan ka'e haalli nageenyaa boora'ee ture tasgabbaa'uu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Komishineriin Komishinii Poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti humnoottan nageenyaa naannichaatii fi kan federaalaa namoottan yakka raawwatan walitti bu'iinsa sana keessatti yakka raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaa jiru jedhani. Paartiin mormitoota tokkummaadhaa fi haqa Guraagee jedhamu adoolessa 19 kaasee walitti bu'iinsa uumameen namoottan 18 akka du'anii ibsuu isaanii Yoonaataan Zabidiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu pirezidaantiin duraanii Yuunaayitid Isteetsi guyyaa har'aa kamisa har'aa himannaa irratti dhiyaateen mana murtiitti dhiyaachuudhaaf deemaa jiru. Oduun kunis tan isin dhiyaata. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp filannoo bara 2020 irratti mo'aman sana garagalchuudhaaf yaalii taasisaniin himannaan irratti dhiyaatee kamisa har'aa Waashingtanitti mana murtiitti dhiyaatu. Kamisa kana yeroo isaan mana murtiitti dhiyaataniif jedhame naannoon mana murtii sanaa humnoota nageenyaan eegamaa jira. Tiraamp har'a yommuu mana murtiitti dhiyaatan ashaaraa quba harkaa kennuu dabalatee yakka akka hin hojjenne himachuuf ni seenu jedhame eegama. Manni murtii olaanaan torban kana keessa Doonaald Tiraampiin yakkoota ciccimoo 4 himannaa irratti baneera. Isaan keessaas Ameerikaa gowwoomsuu bu'aa filannoo sirrii hin taaneen himannaa dhiyeessuu isaanii adeemsa filannoo gufachiisuu fi itti aanaan isaanii Maayik Peens Doonaald Tiraamp akka mo'ataniiranitti akka dubbatan taasisuufaa warra jedhanidha. Gaafa amajjii bara 2021 deeggartoonni Doonaald Tiraamp yeroo miseensonni koongirensii bu'aa filannoo mirkaneessuuf deemanitti humnaan kaapitoolitti nam'uun weerara gaggeessuu fi kana walii wal qabatee Doonaald Tiraamp badii dalaguu isaanii haalanii ture. Filannoo pirezidaantummaa bara 2024tti taasifamuuf jiru irratti paartii warra Ripaabilikaanotaa bakka bu'uun pirezidaantummaaf kan kaadhimaman keessaa Doonaald Tiraamp isaan tokko.
Ayyee hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaan raawwatna amma immoo gara gabaasaalee biraatti darbina adoolessa 31 hanga hagayya 2 bara 2023 geggeessama kan ture yaa'iin michummaa Maandeellaa kan yaalii jedhamu roobii kaleessaa xumuramee jira. Dargaggoota biyyoottan Afrikaa uffee saaraa gadii irraa walitti dhufan 700 ta'an kan itti hirmaatan yaa'iin kuni. Yaa'ii kanarratti hooggantoonni Yuunaayitid Isteetsi gameeyyii ta'anii argamanii dhimmoota imaammata alaa diinagdee jijjiirama qilleensaa rakkoo wabii nyaataatii fi kanneen biroo irratti haasaa dhageessisanii jiru. Xumura walga'ichaa irratti argamuudhaanis kan haasaa dhageessisan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan turani. Guyyaa sagantaan kun jalqabee kan hordofaa turte Tuujubee Horaa gabaasa dabalataa qabdii waliin caqastu. Yaa'ii michummaa Maandeellaa kan yaalii jedhamuun beekamu irratti haasaa xumuraa kan dhageessisan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan torbanneen 6 kooleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan 28 ka guutuu Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru keessa turtanitti dandeettii keessan daran cimsuuf carraa argattaniittu jechuudhaan hirmaattota yaa'ii kanaaf ibsaniiru. Akkasumas Profeesaroota waliin barachaa turtan naannoo isin keessummeesse keessatti tola ooltummaa hojjechaa turtan aangawoota filataman waliin wal arguus haa ta'u barattoota biroo wajjin wal quunnamuu yookaan abbootii qabeenya daldalaa naannoo sanaa wajjin haasa'uu yoo ta'e muuxannoo argattaniittu jedhan. Gochaalee sana hunda keessatti hirmaannaa taasiftan sana mara hojii keessan ka biyya ofii dabalatee yaada ciccimaa wal jijjiiruudhaan barumsa argattaniittu jedheen amanaa jedhan Bilinkan. Jireenya ofii keessanii aadaa keessaniif waa'ee biyya keessanii yaada wal jijjiiruudhaan hiriyummaa haaraa uummattaniittu jedhaniiru. Bilinkaniin kan waltajjiitti simatan ministirii dhimma alaatti ittaantuun ministirii dippiloomaasummaaf dhimmootii uummataa Elizaabeet Alan kan isaan jedhan irra deebi'uudhaan innaa isin asii yaa'ii kana xumurtanii galtan isin waliin hariiroo qabaachuun isinis walii keessaniin walitti dhufeenya qabaachuun barbaachisaadha jedhan. Tarii sagantaa kana keessaa wanti humna guddaa qabu walitti dhufeenya ijaarrachuuf carraan jiraachuu isaatii ka jedhan ministirichi Bilinkan kanaafuu kun dhuguma imala keenya waliin taasifnu isa jalqabaa qofaa akka ta'e abdiin qaba jedhaniiru. Biyyoonni keenya Ameerikaaf michoonni keenya Afrikaa keessatti qormaata har'a nu mudachuu maluuf qabatamaan uummata keenyaaf bu'aa argamsiisuu ka dandeenyu yoo akka michuu wal qixaatti wal tumsineef tumsisuun itti fufee jedhan. That idea is really at the heart of our approach towards sub-Saharan Africa. Kun dhugumatti giddugaleessa sagantaa ijoo nuti biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadiif qabnuuti. Malli kun Afrikaa waliin maal gochuu akka dandeenyu irratti kan fuuleffate malee Afrikaaf maal goona ka jedhu miti. Hardittiin sabdaneessummaa ajaa'ibsiisaaf dhiibbaa qabaachuu ishee calaqqisa. Akkasumas ga'ee guddaa dargaggoonni Afrikaa keessumaa ardii keenya dhaloota gareedhaaf mijaa'aa akka ta'u godhaniif beekannaa kenna. Lakkoofsi jiru martinuun keessan sirriitti beektu. Lammiiwwan biyya koollee akkasuma beekuun barbaachisaadha. Uummanni Afrikaa dhibbarraa harka 60 ol umriin isaanii waggaa 25 gadi. Bara 2030tti waggoota gabaabaa muraasa keessatti namoota ardii keenya irra jiran 5 keessaa 2 dargaggootaaf lammiiwwan Afrikaa ta'uuf jiru jedhan. Looking around this room today, I know that because of that fact and because of all of you, that future. Kanaaf har'a kutaa kana keessa naan ilaalu waa dubbachuu nan danda'a. Dhugaan jiru sababaa hunduma keessanii egereen keenya baay'ee ifaan ta'a. Dargaggoota Afrikaa hoogganoota akka keessanii waliin arras waggoota dhufus waliin hojjechuudhaaf cicha qabna. Kanaaf waliin taanee addunyaa hanga tokko tasgabbii qabu. Haga tokko cimaa ta'ee fi haga tokko kan ammaarra mara keenyaaf badhaadha ta'e ijaaruudhaaf carraa arganna. Yeroo tokko jijjiiramni suuta waan jedhee garaagarummaa akka waan hin finneetti namatti dhagahamus tarkaanfiiwwan gurguddoon fudhatamuuf yaadamu garuu gara galma ofiitti nama geessaa jedhan. Kanaaf duruu fooyya'ina argamsiifnee jirra ka jedhan ministirichi dhimma alaa waa uumuu danda'uun keessan abdii qabaachuun yaada bal'aaf humni sin qabdan walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa gidduu qofaa fuula duratti tarkaanfachiisatu hin ta'in biyyoota keessan irratti jijjiirama fiduuf deema addunyaa guutuu irratti illee jijjiirama fiduuf deema jedhaniiru. Bara 2021 yaa'ii dargaggoota hoogganoota Afrikaa abdachiisoo ta'an irratti hirmaatte keessaa lammiin Naayijeeriyaa Rachel Ingbediyoon gama viidiyoon hirmaattota walga'ichaaf dhaamsa dabarsiteetti. As I reflect on my participation in the fellowship and the lesson I gained during my experience, my best advice for you. Hirmaannaa koo michummaa kana keessatti qabuu fi barumsaan muuxannoo koo keessatti argadhe yeroon yaadu gorsi koo inni gaariin isiniif amanamummaa qabaachuu damee hojii ofii keessatti ogeessa ta'uuf cimaa ta'uudha. Akka nama sagantaa michummaa kana xumureetti fudhatama qabaachuu keessan gabbifachuuf geggeessaa ta'uu ka dandeessan dandeettiidhaan ofii keessan hidhachiisuuf
walitti dhufeenya kanarraa bu'aa argamutti gargaaramuudha. Akka kanaan mala haaraa hawaasa ofiif dhiyeessuu akkasumas addunyaa arguuf fedha qabdaniif rakkoo jiru adda baasanii furmaata isaa dursanii tilmaamuun akkasitti danda'amaa jette. Sagantaan michummaa Maandeellaa yaalii jedhamuun beekamu kan bara 2023 kun hooggantoota damee siivikii daldalaaf hoogganoota hawaasaa kan Afrikaa walitti fidee walitti dhufeenya kooleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteetsi keessaa waliin akka qabaatan godhee jira. Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina fayyaadha. Torban keessa jirru kana sadarkaa addunyaatti bu'aan aannan harmaa daa'immanii fi maal akka ta'e kan itti dubbatamaa jirudha. Gama kaaniin immoo ho'i qilleensaa baatii adoolessaa bara kanaa keessa addunyaa mudate kan kanaan dura mudatee hin beekne akka ta'e himamee jira. Gabaasaalee kana walitti qabuudhaan jaallanneen waan qopheessite qabdi waliin caqasu. Baatii reefuu seene hagayya tokko kaasee hanga hagayya torbaatti torban aannan harmaa daa'imman hoosisuu jedhamuudhaan kan addunyaa irratti yaadatamu yoo ta'u kibxata darbe jaarmayaan fayyaa addunyaa fi kanneen mirga daa'immaniif qabsaa'an aannan harmaa haadhaa jireenya daa'immanii jalqabsiisuu fi lubbuu isaanii baraaruu keessatti bu'a qabeessa dorgomaa hin qabne ta'uu ibsanii jiran. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO fi dhaabni daa'immanii UNICEF akka jedhanitti harma hoosisuun waggaa waggaan lubbuu daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e 800,020 ol du'arraa baraaruu danda'eera. Dhaabbattoonni waa'ee fayyaa kan tokkummaa mootummootaa waa'ee faayidaa aannanni harmaa qabu ilaalchisee dhaamsa dabarsaniin waggoota 10 darban keessatti harma qofa hoosisuun 100 keessaa harka 10 haala ajaa'ibsiisaa ta'een dabalee akka addunyaa irratti kanneen daa'imman isaanii aannan harmaa hoosisan harka 48 akka ga'u gochuu danda'eera jechuudhaan hubachiisan. Haa ta'u malee saffisi ittiin deemaa jiru kun waggaa 7 booda jechuun bara 2030 harma hoosisuun haadholii harka 70 akka ga'u gochuuf karoora ba'e irratti hanqina waan qabuuf haadholii harma hoosisaniif deeggarsa maatii hawaasaa fi kan bakka hojii guddaan akka ta'uuf gaafataa jiru. Harma hoosisuun akkuma qilleensa qulqulluun hafuura baafachuu fi nyaata madaalamaa nyaachuutti barbaachisaadha jedhan jaarmaya fayyaa addunyaa keessatti gorsituu waa'ee nyaata daa'imman haaraa dhalatanii fi daa'imman xixiqqoo ka ta'an Niinaa Chaad akkaataa daa'imman jireenya isaanii keessatti nyaata nyaachuutti jalqaban umrii isaanii guutuu fayyaa isaanii eeguuf barbaachisaa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Harma hoosisuun barbaachisaa kan ta'eef daa'imman dhukkuboota daariqaa fi daddabroo kanneen akka garaa kaasaa yookaan baasaa fi qorra sombaa yookaan nimooniyaa lubbuu isaanii balaaf saaxiluu danda'an irraa waan eeguufii jedhan. Kana malees haadholiin dhukkuboota daddabroo hin taane irraa isaan eega. Akka fakkeenyaattis kaansarii harmaa fi kaansarii gadameessaa yookaan ovaariyaan kaanser jedhamuun qabamuuf carraa haadholiin qaban xiqqeessaa jedhaniiru. Faayidaa olaanaa kana argachuuf jedha dhaabni fayyaa addunyaa haadholiin ji'oota 6 isaan jalqabaa daa'imman isaanii harma qofa hoosisuu qaban. Sana booda nyaata madaalamaa alanfatamu akka itti dabalanii fi haadholiin hanga daa'imni waggaa 2 fi sanaa ol ta'utti harma hoosisuu akka itti fufan gorsa. Nyaata madaalamaa hin taane kennuun waggaatti daa'imman miliyoona 2.7 yookaan 100 keessaa harka 45 du'uu waliin wal qabatee akka jiru akeekkachiiseera WHO'n. Mata duree har'aaf jenne kabiraatti ennaa ceenu addunyaa harka caalu keessatti ho'i baranaa argame kan ammaan dura mudatee hin beekne jechuudhaan hayyoonni dubbataa jiru. Ameerikaa keessatti dhiyeenya kana namoonni gara miliyoona 200 ta'an gorsa akeekkachiisa qilleensa ho'aa yookaan akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii fidu jala turan. Gama biraatiin kutaalee biyya Hindii immoo bishaaniin liqimsamanii kan turan yoo ta'u Afgaanistaan keessatti ho'a qilleensaa mudate gidduutti hanqinni bishaanii rakkoo uumeera. Ameerikaa keessatti aduun daandii magaalaa Phoenix Arizonaa kibba dhihaa ji'a adoolessa guutuu jechuun ni danda'ama. Ho'i digirii seentigireedii 43 yookaan immoo digirii faaranaaytii 109 yookaan isaan ol ture. Magaalaa dunkaanaa yookaan Zatent Zone jedhamuun beekamtu kana keessatti ho'a gammoojjii hamaa keessatti du'uu keessumaa warri mana keessa jiraatan hin qabne saaxilamanii jiru. Ho'i garmalee guddaan magaalaa Phoenix mudate kun tarkaanfiiwwan kalaqaa fudhataman namoonni qilleensa qabbanaa akka argatan gochuuf dirqisiiseera jedhu jiraattota keessaa tokko Stephen Dewitt. The city's been sending one of the Valley Metro extended buses out here.
magaalattiin atoobisoota dhedheeroo jiran keessaa tokko gara kanatti ergaa turte. Atoobisiin kun sa'aatii 2 fi as ala kana taa'a. Kanaaf isa keessa teenyee qilleensa qabbanaa argachuu dandeenya. Aduu keessa taa'uu miti sun adda. Kanaan dura ho'i akkasii na mudatee hin beeku. Ogeeyyiin akka jedhanitti hawaasni magaalaa dhiibbaa ho'aa hamaa jala ture. Yuunaayitid Isteetsi keessatti daayirektara haqaa fi dhimma dhiibbaa haala qilleensaa akka ta'an Jeremy Hoffman akka jedhanitti. These extreme heat waves are disproportionately dangerous for communities of color and lower income communities simply because these areas tend to have Ho'i cimaan kun hawaasa gosa adii hin taanee fi hawaasa galii gadi aanaa qabanuu fi balaa wal madaaluu hin dandeenye kan qabu yoo ta'u, sababni isaas naannoleen kun mukaalee baay'ee xiqqoodhaa fi bu'uuraalee misoomaa baay'ee qabu. Kunis lafa konkolaataa dhaabanuu fi daandii of keessaa qaba. Kun immoo anniisa yookaan enerjii aduu irraa argamu hedduu waan barbaadanii fi naannoo jiru keessatti ho'a qilleensaa ol kaasa. Ho'i guddaan itti fufiinsa qabu sun hin eeggatan taanaan mallattoo bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu.